magaafiitti aanu tarkaanfannaa mee waldaa Maccaatu Lamaa Sossoonii deeme sun Oromoof maal hambisee dabre? Legaasiin isaa maali? Oromoon dhaloonni ammaa hoo maal barata? Sossoo sanirraa boodaa nu eegalta. Kadura gabaabsee yeroo Maccaafii Lamaa hoogganni isaa qabame isaanii akkamitti itti fufee gabaabsee waan yaa'u takka jedha. Gaafa obbo Baqqalaan faan abbaan isaaniitiis warri hoogganarra ture qabaman mootummaan kan barbaadde hooggana dhorkuu fi dhaamsuudha sochiisan isa barbaadanii wanni sodaachise egaa hooggana santu beekaa kilaasni gitni irraa dhufe gita ol aanaadha hundeedha warraa silaa jijjiiraman nu tahan jedhanii isaan yaadan ture. Isaantu akka sirni mootummaa Itoophiyaa mirga dhala namaan tiisine mirga Oromootis kan uummata biraas akkan tiisine argee hin ta'uu jijjiiramuu qaba jedhanii isa kana mataarraa muruu barbaadan. Akkaataa isanitti maammoo fa'aa ajjeesanii warra kaanis akka hidhaan turan godhani. Garuu hin hojjennee fi karaa seeraa gaafuma isaan hidhamanii walgahiitti aanutti namni walgahee walitti dhufee hoogganaa haaraa tolfate. Itti aanaa pirezidantii namni ture Baqqalaa Nadhii pirezidantii tahee barsiisaa yuunivarsiitii ka ture eenyu Mararaa Guddina. Mararaa Abbaasaazima Baay'isaa. Mararaa Baay'isaa ture duri. Inni yuunivarsiitii barsiisaa ture inni itti aanaa tahee itti fufe. Hoogganni bakka bu'ee warri kaan warri hin hidhamini warri horii qabuu fi akka itti fufanii dhufaa gamsee itti fufe egaa seeraan ittuma fufe jechuudha. Yeroo sanitti akka addunyaan itti barteen odoo leegasii isaatti hin dabarre waan tokkummaas dabaluu barbaade gaafa isaan hidhaman sani akka nama tokkootti guyyaa hanga tokko narra kadheen ture. Akka laata hagam takka laaffachuu deemna yoo akkasitti hooggana isaa ka ol aanu kana rukutan maaltutti aanaa waan jiru yaaddawaatiin ture guyyaa 3-4 tokko hiriyoonni kiyya kamana tokko wajji galu barachaatiin ture waan narratti beekan fakkaate akka nama gadda qabu na dukkanaa'ee ture. Reediyoon gaafas afaan Oromootiin dubbatu Mogadishoo irraa daqiiqaa 15 ture nama Ayyuub Abubakar jedhan kaniin gaafaan sadarkaa lammaffaa baradhu argi isaatu achi dabarsaa ture. Kana guyyaa sadaffaa oduu san dabarsa akka BBC'n faan dhagaan akka Amnesty'n faan dhagahu yaadani qabna. Gabaasa immoo booda argine kaniin dura dhageeka sadarkaa biyya alaatii sadarkaa addunyaatti ka dubbatamu gabaasa Ayyuub Abubakar dabarsan afaan Oromootiin akkanitti dabarseen ammallee yaadadha. Namoota qabaman san maqaa lakkaawe Dajjaazmaach Kabbada Buzunash, Qanyaazmaach Mokonnin Wasanuu, Jeneraal Taddasa Birruu, Koloneel Alamuu Qixxeessaa, Jeneraal Daawit Abdoo je'eeti nama keessan jirrillee kan hin dhamin Jaagamaa Keelloo itti malee Jeneraal Jaagamaa Keelloo je'ee gaafas inni immoo biyya Ameerikaanii jira. Akka Ayyuufaan itti barbaadanitti innillee durgaa maqaan Oromoo jechumaaf itti dabale inni natti fakkaata. Isin na shakkisiifte garuu warra kana maqaa lakkaaweeti jarri kuni jedhee mooticha Haile Sillaaseen foon si wajjin nyaannu, cooma si wajjin nyaannu, daadhii si wajjin dhugnu kana booda dhiiga uummata keenyaan nutti fakkaate uummanni keenya miidhaarra jira. Cooma keetillee daadhii keessa si wajjin dhuynuu jedhanii fincilatti kaasanii sardee qabee hidhee gurguddaa Oromoo warra kana jedhee
sa'aatii gara sa'aatii torba akka sa'a tokko galgala achitti reediyoon sun dabru lafa hin ka'e fayye addunyaa nu dhageesse namni keenya hidhamee nafne xiqqoo gaa ka jaagamaa keessa buusuun sanna shakkisiiftillee garuu dhaga'ummaan isaa dubbiin sun baramuun isaa baay'ee natti tolee mooraala kiyya haara'umse gaafa sanbannitti aanu ga'u walgahii dhaqeetiin filmaata sanuu argee bakka itti fufe jechuudha hoggan arganne kana jidduu dubbiin tunis nu gargaarti sadarkaa news ta'uusaa odeeffannoo sadarkaa addunyaattis ta'uun isaati tokko kanuma sagaleen cunqurfamoota biyya sanii sagaleen Oromoo sagaleen uummata kibbaa dhagaamuu isiiti legasiin tokko hin dhaalchisee kuni bifa adda addaatiin ka'anii ofirraa faccisuun waa tokko fincila adda addaa bakka dhibdeen itti hammaattetti namni mataanis tuutaanis ta'e ofirraa ni faccisaa miidhaa namarra fide gaaga'amarraan gahuun jirti karaan tokko filmataniin kanu kun immoo haga hojjetu qaba legasiin guddaan wanni uummata Oromoo dhaalchise kopha fincila matamaatii fi tuuta xixiqqaa adda addaatiin nun baasu yoo walitti makannee sirnaan mirga keenya falmine wayitti baana ufiifis taane uummata biraatiifis fakkii ta'uu dandeenya tumsa argachuu dandeenya jechuudha guddoon tana lammaffaan yaada adda addaa baadhachuu danda'uudha amma gaafa mancaa fi tulama tolfamusan uummanni lolleetuma mootummaa tana ofirraa kaafna ka jiru jira kan mootummaa tana fincila kaafnee garagalchinee bifa haaraan jaarra ka jiru ture kalakki sirna Itoophiyaa kana nun baasu nun taane hagammaatis kophaa biyya kophaatis jaarranna ka jiru ture yaada adda addaatu jira Oromoonni yaada kana keessummeessuu danda'u walitti haasa'uu wal falmuu danda'uudha leegasii guddaadha kun sirna dimokiraasiiti yaada adda addaa danda'anii kana keessaa waatu baha consensus yaadni waliigalteetis kana keessaa argama yaada himachuu wal dhoorguu dhiisuudha yaada ofii kennachuu danda'uudha namni amma akka yaadadhutti namoonni akka Seefuu tasammaati miti wada biraan kana namni akka Maamuu Mazammir warra raadikaal jechuun dandeessu dargaggummaas qabu warra lolleeti wayitti baana jiru namoota akka Abarraa Ojiraa kabooda miseensa EPRP ta'ellee ittuma dabalii warra bifa gorillaatiin lollee akkuma Che Guveeraan fa'aan godhan akkuma Kaastroon fa'aan godhan lolleeti mootummaa tana jijjiirraa firraa kaafna aannan dhugaa loluu dandeenya baadiyyaa Oromoo keessatti fujaarree warra jedhu warra booda kun akkuma Waaqoo fa'aa akkuma Ilma Qulxuu fa'aa yaada akkasii warra qabu jira Mancaa fi Oromoo keessa jechuudha harka tokko lakkisa karma politikaa sirnaan jijjiirama fiduu dandeenya mirgi keenya yoo seeraan falmine wahirra gahuun hin danda'ama laata ijibbaannu kanallee warra jiru jira akkitti waldi Mancaa Tuulamaa turuu danda'u tokko seeraan falmuu sani seeraan falmaa kan nutti fufne mootummaa jiru tana fudhachiisuu fi jijjiiruu dandeenya waanuma isaan mootummichi ufiifuu heera biyyattii irratti galmeesse seeraan yoo falmine jijjiirama fiduu hin dandeenya laata kunis karaa tokko karaa qabsoo tokko haatti fufnu jechuun jira hundumtuu ni baasa ka loluu isaa loluu ka seeraan falmuus seeraan falmuu bakkitti wal gahan garuu mirga dimokiraasii mirga dhalamaa sana argachuudha mirga uummataa deebisuudha leegasiin guddaan wanni Mancaa fi Tuulamaa dhaalchise tokko kana walii obsuu wal danda'uu yaada kan hundumaa keessummeessu falmaa hundumaaf qopheessu hidhannoonis falmachuu tooftaan mirga fi argataniin waan tokko qofarratti akka hin hundoofne tokko qofarratti kanaafne tooftaa legitimate taate hundumaa hidhannoonis falmachuu karaa politikaa karaa
seeraatis falmachuun akka jiraattu taasisuudha. Dhumti isaa mirga uummataa deebisanii argamsiisuudha. Obbo Baqqalaa waan tanarra idaatu qabdaa waan nu dhaalchisan keessaa mee maccaatu lamni waan nu dhaalchise. Karaa biraatiin amma yaada obbo Hayilamaariyaam Gammadaa itti amanan tokkotu jira. Oromoon barachuutu irra jira. Namni hoo barate malee gatiin qabu. Akkuma jaalxaa jedhe karaa warri karaa biraatiin seeranis warri mormu yaa hojjetu. Ammoo nama keenya ijoollee keenya hundi isheetu akka barattu Oromoo irra deemnee kana amansiisutu nurra jira. Keessa'u warri baalabbaata jedhaman kuni baalabbaatummaa isaanii keessatti waan lama ijaarutu isaan irra jira. Tokko mana barnootaa, lammata mana qorichaa, karaa guddicharraa amma lafa baalabbaatummaa isaatiin xaragee akka hojjetu kana giddisiisitu nurra jira. Kanaafuu irra deemnee tokkoon dubbifnee yoom ijaartee nu yaamtaa nan jennu kana yoom ijaartee nu yaamtaa jennee qaxaroo qabannee aduu qaxaroo san dhaqnee mana barnootatis eebbifnee fi mana qorichaatis eebbifnee bannaa fi ammoo mataa keenyani eegamanni ijaarame wanne timirti ministeerii qabnee barsiisa akka nuu kennan hoo danda'ame mootummaan damooza akka kaffaluuf hoon taane nuu warrumti baalabbaatichi achi jiru suni ummata irraa guuree akka damooza kennuuf. Xeenaa xibbaqaa dhaqnee immoo direesarii isaa ta'u waan tokko bicha nammoo qoricha waan tokko ummata keenyaa kenne amma hospitaalii ga'anitti akka hin duune nan godhan immoo isas immoo nu dhaqne direesarii achi fuune direesarii caalaa nuun kennani isumaa'u wanni goonee finnee wanni kana lamaan irratti hojjechuutu nurra jira. Namni hin baranne ija sin qabu. Waan haasa'u sin beeku akkanumaan wanni hojjenne kanatu immoo nu baasa. Nan jedhu obbo Hayilamaariyaam wanna guddaa haasaa isaanii keessatti kana dhiisan. Kun jabeenya tokko isa immoo calqabnee jirra. Nan ijaareettis nu yaamee jira. Nullee durumaan waggaa lama dura baankii jennanii bananii namni dhufee mana asitti ijoollee isaan barsiifne narraa ka'a. Aruusiin bal'aadha baalee barraa dhaqa. Asitti dukkana ija dunuuffattanii taa'u sinirra hin jiru. Jedhanii ofiishaan waan baay'eedha garuu kormaa faranjii maali na fidaan baay'ee ofii karaa barnootaa kana manni guddaan tokko jira. Warri keessan hoo didan bira koottaa kunoo manni jira yoonni jetta. Ijoollee lama namni qabu ganama abbaadhaa hojjetu tokko immoo sa'aatii booda haa baratu. Isin hoo dandeessan ofii keessaniif barachuuf sinirra jira. Kana malee ijoolleen hin baran amma ijoolleen jabaatteet nu barsiiftan malee nu achi galla jedhaniiti guddiitti namni ijoollee ofii barsiisuu calqabe manni tamaarii sun ammallee jira. Wanni irra ta'anii qabanii jira. Ijoollee 500 akka nama dhagaarra ta'anii baratu amma ammaatti jira manni sun bolaan kiyya. Ani aruusiifne. Maammoo Mazammariis isarraa jalqabe dura yaada kana lafa abbaa isaarraa dhaale hamma xiqqaa mana barnootaa irra ijaare bakka fudhatetti
isaan jalqabee dubbii jamtuudha ta'an karaan kaasee namni yoo barate mirga isaa falmataa mirga isaa barsiisuu qofa miti barnoonni akka babal'atu filoozofiin isaa wanni dhaachisa akka tana turte maammuun mataan isaa ganda ofiitti lafatti xiqqoo abbaa isaa irra dhaale mana barnootaa irra ijaareeti naannoon sun akka itti baratu taasise. Haasaa keenya Dr. Girmaa Ejeree beektaa? Abii keenya eengaddaa wal agarreeti kaatee dhufee na qabate. Wayin argee dhufee naan jedhe maal agarteenna ijoolleen as keessa asuma naan jedhaniitti caancoon nagaan jedhe Finfinnee dhaqee tureeyyu. Achitti maali na kootu wayisitti agarsiifne jedhaniitti shuumii oppidiyooti kan fuudhee deemu kun isa fuudhee deemu. Kun dhaquu ayyaana tokkotu jira ayyaana ulfeessanii wannoo fotoogiraafii abbaa keetii achittan argee siyaasni kunoo isaantu afaan kee nu barsiisee as geenye. Iskuula sanii? Iskuula sanii. Maayi isumatu dubbata maqaa isaa odoo sitti mee beektaa nama guddaa ta'eera oppidiyoo keessatti. Nan didee jedhe mana barnootaa dhaqu baalabbaatummaa keenyatti aanee dhaaba allaanan jedhan keessa jira. Warri isaa dhufanii itti naani maaliif mana barnootaa maaliif dhufuu diddee siniidha jenna maali ani baalabbaata dhaabaa keessa jira tani annii taniif maali jenna dhaabaadhaan ani dhaayira. Dhaaba sinu tan enna eenna dhidhisumaa deebi'ee taanee barnoota seenee amma kunoo nama ta'ee tanani nama guddaadha. Yaa kana isaantu akkana nu godhee argisa jedhee qabee Girmaane wandiira jedhee inni fiichedha biyyi isaa Girmaa Ejeree kun. Maqaa ijaasaatiin waan inni godhan iskuula san maal yaamne? Ganaadha dhagaarra ta'anii wanni jiru amma obbolaan kee qarqaaru. Gaafin maayiidhaa amma bara 50ffaa waldaa Maccaatu Lamaa geenye jenne sababa bara 50ffaa hana gootanii dhaamsa mata matatti uummata Oromootiif dabarsuu barbaaddan yoo jiraate obbo Baqqalaa irraa hin eegala. Ani Oromoodhaa anan dabarsuu barbaadu wanna haaramot biyyan dhaqee hundumattuu walgahii baddaatti waldaatti illee odoon dubbatiin bira darbee hin beeku. Gosni biraa wal qarqaaraa wajjin hojjetaa nama ofii hin guddisaa. Oromooni maal ta'ee dhukkuba maaltu qabee wal qarqaaruu dhiisiti anuma nagaadhaan taa'uu luka jalaa buta'ee kuffisuu barbaada. Maaliif waliin qarqaarree nuyi dhukkuba maaliiti annu tuqee namaa hin hojjenna nama hin qarqaarra maaliif wal qarqaaruu dinna. Sobaaniti moonna ifa jiru nama xinnoo ta'eeti nama 10 illee ta'anii waan tokko calqaban itti guddachaa deemaniiti waggaa odoon guutin namni 100 caalaa keenyammoo anuma jiru sanuu wal jalaa diignaa rakkinni kuni maali inni naagaluu didee nan gaafadha bakka hundumattuu nan gaafadha Oromoon maaliif wal qarqaaruu didaa wanni hundumaa qabna
ani karaa kiyya akka laalutti lafa qabnaa horii qabnaa humna qabnaa ofii hannu hanqate wal qarqaaruu dadhabne mee nagaa buusatii wajji wal mari'anneetu waan hundumaa hojjennaa sani achi namuunu dura jaajuun danda'u yaadni kiyya kana erga waliin qarqaarree muggatiin qabnu baay'inni umaa godhuun danda'u eegawa waliin galle umaa godhuun danda'u kana egaa karaa namaatiinis haa ta'u karaa waaqatiinis haa ta'u mee akka Oromoon wali hojjiniin mari'atee tan horii qabu horii isaa walitti fuudhee anuma ofiitu waan tokko ijaarrachuu hin dandeenye amma ammaattu harka tokkoon hojjechuudha manna harka lama hoo taane faaratti hojjechuu hin dandeenya kanaafuu mee wal gaafannaa wajjin waliin mari'annaa wajjin hojjenneetuma diinni akkana nu godhee jenneetuma kana odeessaa hoo baane erguu ga'uu hin dandeenya hoo wal qarqaarre immoo waan baay'ee hojjechuu hin dandeenya ani erganii wal'aansoo kana keessa ture wanni hamaan annani in qajeelle rakkisaan Oromoodha wal qarqaaruu hin dandeenyu kanan dabarfadhaanii hoo yeroo keenyattis hoo amma jiraannee argines waaqattaa toluu arguus baannu ijoolleen keenya akka bakka tokkotti wal qarqaarsanii akka hojjetani waan itti ida'amu karaa namaati garuu baay'ee akka rakkanne hunduu hin beeka kana namaa hin hojjenna waliin hojjennu Bootaa gama keessanii noo maal jechuu barbaaddan? Waggaa 50ffaa yaadachuu fi dhaamsi kan irratti dabru malee akka kiyyatti akeekuma isaa yaadachuudha akeeka Maccaa fi Tuulamaa wallaala irratti duulu dhukkubaa fi waan kana fakkaatu ofirraa faccisu of gargaaru ofii hojjetachuus baru kana caalaa immoo mirga fiitiif falmachuu mirga dhala namaa mirga poolitikaa mirgoota dimokiraasii hundumaa goonfachuudha keenya qofa odoo hin ta'in uummata biraatiif illee fakkii ta'u wal jidduutti immoo tooftaa odoo ofitti hin dhiphifne tooftaa hundumaatti fayyadamanii of duratti deemuudha akeekni isaa kanuma ture kanaaf gatiin hedduun kafalamte jaarmoonni poolitikaa achi booda yaada san keessaa maddan isuma kana tarkaanfachuu yaaliin isaan godhanii kufuu fi ka'uun jirti garuu karaa hedduu deemne dibdeenis mudattu bakka geenyarraa fudhatti deemuudha wanni barbaachisu injifannoo hangarraatti galmaawe beekne irratti dabaluuf jabaachuu qabna injifannoolee galmaan akka gatiin guddoon itti kafalamte yaadachuu kan akka salphaatti ilaaluun irra jiru tooftaa odoo ofitti hin dhiphifne tooftaa hundumaa legitimate karaa ta'e hundaan mirga keenya irratti dabalachuuf wallaala ofirraa balleessuuf tolerance walii obsanii mari'atanii duratti deemu isa kana jabeeffachuudha bakka geenyarraa fuulduratti deemu santu gatiitti godha qabsoo hangarraa deemaa turte isirratti jabaachuu qabna dhaamsa kiyya. Obbo Baqqalaa obbo Xaahaa as dhuftanii gaafii teenyaaf deebii nu kennitaniif hedduun isin galateeffadha maqaa raadiyoon Oromiyaa UKtiin ammallee galatoomaan isiniin jaa nagaan nu jiraadha.